Yoyyaa nageenyi badhaadhaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show. Nagaan keenya jaalalaaf oromummaa bakka isin jirtan hundumaatti sana akka qabu kan jedhu qopheessaan qophii Qaanqee Show ana Habtaamuu Lamuuti. Uummata keenya amantaa musliimaa qaban marti keessan Eid al-Mubaarak kan baranaa kan bare garii isiniin jennee jirra. Sagantaan Qaanqee Show har'aa sagantaalee simbohaarsan barumsa irraa argattan jennu hundumaa qabannee gama keessan dhufneerra. Isin haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turuu hin dagatinaa. Achumarraanis immoo yoo dandeessan Facebook Qaanqee Show like gochuu hin dagatinaa. YouTube channel keenya subscribe nu godhaa isiniin jenna. Qopheessaan qophii har'aa ana ilma keessan Habtaamuu Lamuuti. Namichatu egeree isaa baruudhaaf ganda Qaalluu dhaqe. Mana Qaalluu dhaqee daanqoo murmuraa gurraattiis fudhatee dhaqee libaanata kanas ixaana kanas fudhatee dhaqe mana Qaalluu. Egereedhuma koon baruu barbaada maaltu na mudata fuula koo duraa jedhe ganda Qaalluu dhaqe. Qaalluunis waan gootu gooteetu si yedde ennaan waggaa kudhan fuula kee deemu kana baay'ee rakkattaa jedhen. Attam jedhen rakkina guddaas si mudata waggaa kudhan kana waggaa kurnan kana rakkina guddaas si mudata ennaan haa ta'u malee waggaa kudhan kana rakkadhe sana boodoo ennaan sana boodammaa rakkinni hin jiru itti bartaa jedhen. Ilmaan Oromoo Qaanqee Show daawwadhaa. Daawwattoota keenya har'a sagantaa addaa isiniif qabna. Sagantaan addaa yeroo hedduu namoota qabsa'an, namoota wareegaman, namoota hidhaman ni yaadanna. Garuu waan tokko daganna. Wanti tokko dagannu Qaanqeen Show kan bira geesse innis warrooti mana hidhaa galan qabsoo bilisummaa Oromootiif jedhanii maatii isaaniif qe'ee isaanii dhiisanii warri bosona filatan warri immoo qabsoo kanarraas wareegaman dudduubatti kan dhiisanii deeman ilmaan isaaniiti. Ijoolleen qabsaa'otaa yeroo maatiin irraa hidhaman, yeroo maatiin irraa bosona seenan, yeroo maatiin isaanii irraa wareegaman, bu'aa bayii isaan keessa darban uummanni Oromoo akka baruuf ummata Oromoo baruuras immoo dabarsee haala yeroo ammaa biyya keenya keessa Oromoon jumlaadhaan mana hidhaatti guuramaa jiru warroota hidhaman kanaaf ijoollee abbaa maatiin obboleessi haadhii abbaan irraa hidhameef barumsa akka ta'uuf ijoollee qabsaa'otaa bu'aa bayii hedduu keessa darban barbaannee tokko jennee eegalleerra. Maqaan Hurriyyaa. Maatiin Hurriyyaa bu'aa bayii maalii keessa dabarsan? Rakkina maaltu isaan mudate? Ijoolleen haadhaaf abbaan irraa deeman akkamitti guddatan? Daawwattoota keenya haga baraniif dubbifneerra. Maarree turtiin keessan Hurriyyaa Leencoo Lataa wajjin. Klippii Dr. Alii Birraa keessatti ijoollee durbaa sadii obbo Elemoon Alii Tachuma keessa jiru achirrattan si arga akkam shaggoyyee saboon kan waaqayyo hin buutaa miti lafuma geessee ol ka'aa turte akkam Hurriyyaa duddusu namayyuu jira. Ati immoo maal taate abbee akka dureessaa jiretteeti amma yoo shaggoyyee kana rukunnaa jennee yoo gaafa yaallu lafeetu iddootii qaaqaa jedhee sosocho'a waan ta'eef amma dhiifneerraa. Akka duriin jiru abbaa. Isee wayyaa adii uffattu gidduu jirtu siinatti fakkaata. Eeyyee ana. Bara 1997 keessa naannoo Torontoo keessatti Afroo Feestivaaliidha. Eeyyee Torontootti waggaatti al tokko Afroo Feestii sagantaa Afroo Feestii qophaa'u irratti Alii Birraatu qopheeffatee akkasittiin yeroo sanaan hawwisoo keessan ture ijoollee lama wajjiniin akkasittiin filamneedhaan shaggoyyee sanaa goone jechuudha. Yaa yeroo baay'ee gaarii ture. Mee gaaffiin koo inni jalqabaa Hurriyyaa jechuun maal jechuudha? Hiikaa maqaa keetii hiikaadhuma maqaa kee irraa eegalla hiikaan maqaa keetii Hurriyyaa jechuun maal jechuudha? Nuyi ibsaa daawwattoota keenyaaf. Galatoomii ani immoo dursee Qaanqee Showii galateeffachuun barbaada. Asitti naaf eertanii akkan bu'aa bu'iinaan keessa darbee narraa hubachuuf narraa baruuf sagantaa kana qindeessuu keessaniif galatoomaa horaa bulaa saba keessaniif ifa ta'aa galatoomaan isiniin jedha. Itti aansee immoo maqaan koo kun hiikaa qaba dhugumaa bilisummaa jechuudha. Bara nan dhaladhe keessatti
dhiibbaa warra keenyarra waan turee fi bilisummaa jedhaan jechuu hin danda'an turanii. Kanaaf sirba wahiitu Somaaleerraa darba ture. Kan hurriyyaan aannanii nama beekutu dhugaa. Kan hurriyyaan beekne irra taa'ee mugaa sirba jedhu dhaga'aniitu lachuu qabsaa'ota waan ta'aniif hurriyyaa kana tabaaf nu jedhanii hurriyyaa nama moggaasan jechaadha. Jechuun egaa bilisummaa jechuudha. Yeroo baay'ee miidiyaalee iddoo irratti jalqabarra waan sun seenuuf hinan immoo gara dhumaarra kan gidduun godha jedheen ture. Dursitee waan jettee fi anis iddoon si galateeffadha hurriyyaa. Afeerraa qaanqeen showuu afeerraa si goone utuu hin mamin simattee asitti argamuu keetiif anis galata guddaan siif qabaa. Hedduu galatoomii horii bulii. Egaa har'a wanti itti si barbaanne inni guddaan isaa yeroo baay'ee namoota qabsoo keessa turan namoota qabsoo keessa jiran warroota wareegamanis mana hidhaa galanis maqaan isaanii ka'ee dubbatama. Garuu ijoolleen isaanii bu'aa bahii isaan keessa jiran waan isaan keessa darban wanti isaan keessatti rakkachaa turan kun namoonni baay'een gaafannee hin beeknu. Kanaafi haala yeroo ammaa biyya keenya keessatti jumlaadhaan Oromoon hidhamaa jiru wajjin warroota maatiin isaanii irraa hidhame maatiin isaanii biraa deemanii ijoollee qofaatti hafaniif barumsa ta'a waan jedhuufi durumarraan kaasee wanti kun tureera haaraa miti barumsa akka irraa argataniif jennee si afeerre atis asitti argamuu keetiif hedduun si galateeffadha. Mee hurriyaan eenyudha? Eenyudha? Ati kan eenyuti? Abbaa kee, haadha kee, dhaloota kee, guddina kee eessaa kaatee eessa geessee maal barattee eessatti barattee maal hojjechaa jirtaa atumti gabaabsiitii seenaa kee daawwattoota qaanqee ishee wajjin wal baruu fi akka nu ibsituun si gaafadha. Hurriyyaan kunii Oromoo miliyoona 40 tilmaamamu keessaa intala sabboontuu tokko intala qabsaa'ota lubbuun jiran keessaa kan obbo Leencoo Lataa fi kan Dr. Kwee Kumsaa intala isaaniiti. Haadha manaa sabboonaa obbo Iddoosaa Garbaati. Haadha ijoollee babbareedduu dubra sadii. Amma bakka hin jiraadhu Ameerikaadha. Egaa biyyin itti dhaladhee handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti dhaladhee guddinni koo immoo egaa guddinni koo kun xinnoo nama dhibaa kutaa tokkoffaa walqixxeetti baradhee walqixxeen kunii daawwattoota keessaniif ibsuu fi gidduu Walisoo fi Jimma gidduu jirti kutaa tokkoffaa achitti baradhee kutaa tokkoffaa hamma 4tti immoo magaalaa Jimma keessatti baradhee achi deebi'ee Finfinneetti kutaadhuma 4 amma 5tti American Missionii bakka jedhamu wayiitti Gullallee keessa iskuula jiru tokkotti baradhee sana booddee Aqaaqii boarding schoolii galee waggaa 3 ergan achitti baradhee booddee Kaanaadaatti godaannee Kaanaadaarraa Naayiroobii keessa gallee Kaanaadaatti godaanne egaa Naayiroobiitti barumsa carraan arganne. Kaanaadaatti garuu high schoolii koo bakka Central Technical High School jedhamutti magaalaa Torontoo keessatti graduate godhee magaaluma sana keessa waggaa tokkoo fi kolleejii baradhee transfer godhee gara University of Winnipeg jedhamutti magaalaa Winnipeg Manitobaatti godaanee achitti baachelarii koo double major Environmental Studies and Conflict Resolution'itiin baradhee eebbifamee heerumee abbaa manaa koo bakka inni jirutti Ameerikaatti godaanee haala jiruutiin haala wanti nan ittiin baradheen hojii argamuu waan hin danda'amneef ammas dabalee Ameerikaa keessatti nursingii baradhee amma akka register nursiitti neonatal nursing jedhama. Neonatal departmentiin hojjedhaa jechuudha. Kana fakkaatti hurriyyaan. Hurriyaa ijoollee meeqa qabda? Ijoollee durba 3 qabaa. Isheen hangafaa maqaan ishee Kennaadhaa. Isheen lammataa Looshee jedhamti. Isheen sadaffaan gara kutiin immoo Liilluu jedhamti. Haadha Kennaa jedhee si waamure? Ani egaa isa xiqqoo ishee geeddaruun barbaada. Haadha Kennaa akka aadaatti illee hangafaan waamamti haati jedhu. Ani garuu sadanuu isaatiin waamamuu waan hin barbaaduu fi harmee keelolaay naan jedha. Yoo harmee keelolaay naan jechuun immoo isinitti ulfaate aadde hurriyaadhuma naan jedha gaa. Tole haadha keelolaay. Obbolaa meeqa qabda?
obbolaa hedduun qabaa Oromoon hundi anaaf obbolaadha garuu akka jedhanitti fira keessa firatu jira jedhu miti obbolaan ani wajjiniin dhaladhee obbolaa lama qabaa inni natti aanee dhalatu Roobalee jedhama amma isinuma bira jira obboleettiin koo Seenumaa Goolii jedhamti iseenis isinuma bira jirti. Hurriyaan kan obboleen Coolataa kan Dr. Kuwee Kumsaa obboleettii Roobalee obboleettii Goolii haadha manaa Iddoosaa haadha Kilolaayi. Egaa hurriyaa har'a wanti itti si barbaanneef yeroo baay'ee warroota qabsaan qabsoo keessa jiran bosona seenan hidhaa seenan wareegaman isaan duwwaatu haasa'ama ijoollee isaanii warra manatti hafan bu'aa bahii isaan keessa darban hedduun keenya hin beeknu kanaaf daawwattoonni keenyas uummanni Oromoo akka baruuf haala yeroo ammaa jumlaadhaan Oromoon biyya keessatti hidhamaa jiru wajjin fakkeenya akka ta'uuf jenneeti bakka dijirturraa barbaannee sisonnee asitti si afeerre ati afeerraa keenya argattee argamuu keetiif hedduun si galateeffadha. Gaaffiif deebiin har'a siif godhu wantoota tokko suuraa irratti hundaa ergi gaafa sin gaafadha jedhee murteeffadhe Facebook keessa baay'ee deemee soqeen suuraalee baay'ee argadhe suuraalee tokko fideen achirratti sin gaafadha. Gidduuttis waan dhageerra waan beekurraas waan tokko sin gaafadha. Mee suuraan amma ilaallu kuni suuraa dubartii afroo qaban mucaa durbatee dhiiratee hin beeku cinaachatti baatanii ijoolleen lama fuuldura jirti. Mee suuraa kana yaadataa yoomii eessatti eenyuufaadha bara meeqa keessa? Isa duraa akkinani wanti nani qaanqee showii daawwattoota qaanqee showii keessanii fi hubachiisa akka ta'u kan barbaadu wanti nan amma isinitti himu kunni argaa dhageettii dhagahaa argaa isan guddadhe jechuudha. Kun immoo ilaalcha mataa kooti ijarroo kootiin kan inni ilaalaa ijarroo kootiin kan inni dhagahaa ilaalaa guddadhe sananii isinitti himaa jira. Ilaalchi kun yookaan ijarroon kun kan Roobalee kan obboleessa koomitii kan Goolii kan obboleettii koomitii kan harmee koo Dr. Kuwee miti kan abbee koo obboleen Coolataa miti kan abbaa manaa koo obbo Iddoosaa miti kan makoote jechuudha. Yoo qeeqamni dhufee yoo arrabfamuun dhufee aanuma mataa koo laallataa dubbii mataarra na jirti jechaadha. Kan ergaan isin hubachiise booddee yoon suuraa sanatti si deebi'ee haftaamu suuraan suni 70moota dhuma keessa kan suuraa kaanedha. Harmee kootu obboleettii koo Seenumaa baataa jira. Obboleettiin koo Seenumaa Gooliin yeroo sana ji'a 6 waan akkasiiti. Obboleessi koo Roobaadhaan na bukkee dhaabbattu seen gama kaaniin jirtu immoo ana jechuudha. Anatu hangafa manaati. Yeroo sana ji'a 3 booddee harmeen koo mana hidhaa galteetti. Gaafa harmeen koo mana hidhaa galtu obboleettiin koo waan ji'a 9 wahii turte jechaadha. Yeroo sana abbaan kee obboleen Coonis hin baran turre? Yeroo suuraa sana abbeen kun turre gara gaaraa ba'ee jira. Dirree lolaa deemee jira yeroo sana. Kanaaf suuraan kun harmee koo duwwaa wajjin hin kaane jechuudha. Abbeen keenyan turre yeroo sana. Suuraa kana booda baatii 3 booda harmeen koo mana hidhaa galaniitti Dr. Kuwee maaliif mana hidhaa galan? Maaliif hidhaman? Harmeen koo waan siyaasaa Oromoo irratti walitti qabameedha hidhamte, waan saba seetiif falmatte, waan saba seetiif birmadummaa hawwitee feetee politikaa organizationii OLF sana keessatti hojii adda addaa dirqama fudhattee hojjetaa turte. Universitii Tuseen barattu dirqama adda addaa fudhattee hojiirra turte. Sababii sanaaf abbeen koo harmeen koo kan irratti wal baran waa'ee siyaasaa irratti abbeen koos dirqama kara namoota Oromoo yeroo sana turan
karaa hojii qabatanii hojjetan keessa dirqama fudhatee hojjetaa ture. Harmeen koosii barattoota yuunivarsiitii wajjiniin waan siyaasa Oromootti makamtee karaa mataa isheetiin jechuudha. Waa'ee Oromoo keessa galtee hojjetaa turte. Kanaaf lachuutu kan keenya kan itti galee politikaa keessa siyaasa keessa galee kan hojjetaa ture. Abbee kootis harmee kootis jechuudha. Kan wal fudhannis waanuma sanaa irratti. Egaa suuraa kanarraa amma seenaate waggaa 3 natti fakkaata. Waggaa 3. Yeroo sanaan waggaa 3 dhuguma. Harmeen koo gaafa manadhaa galtu waggaa 3dha. Abbeen koo gaafa dirree lolaa deemu waggaa 3 hin guunne jechuudha. Waggaa meeqaaf hidhaman harmeen kee? Harmeen koo waggaa 10 hidhamte. Gaafa seen hidhamtu an mucaa waggaa 3 ture. Gaafa hidhaadhaa baatu mucaa waggaa 13 ta'een eegeen jechuudha. Intala xiqqoo manatti dhiistee deemte, ijoollee xixiqqoo manatti dhiistee deemte, gaafa deemtee dhuftu hiikamtu jechuudha. Ani durba geessuu ta'eera. Obbolaan koos akkasuma guguddatanii eeganiin jechuudha. Tole, mee yeroo sana baatii 3 turte harmeen kee manadhaa jiru. Abbeen kees bosona dhaqanii amma tokko yaadatta jedheen abdaddaa. Mee yeroo sana maal yaadatta? Jireenya akkam ture haadhaaf abbaa malee guddachuun? Akka harmeen koo hidhamteeni waan akka 7 wahii hin beekamu ture. Harmeen koo hidhamuun seeyyuu hin beekan ture. Nu bira kan ture wala harmee kootii warra xixinnoo lamatu mana keenya ture. Fiildiidhuma deemtee joornaalistii turte harmeen koo yeroo sana bariisa keessaa hojjetti. Kanaafuu fiildii deddeemtee waan hojiidhaaf ta'u sassaabdee dhufti waan ta'eef waan haaraa miti. Gara 7 fiildiidhuma deemtee jedhanii yaadu turanii. Garuu hidhamuunsee erga baramee booddee maatiin nu fudhachuuf yaalaniiru. Inni tokko yookaan ana fudhachuu barbaada. Inni maatiin kaan immoo roobaa boleessa koo fudhachuu barbaadu. Warri kaanis akkasuma boolii fudhachuu barbaadu turanii. Waan kana harmee kootiin gahanii ijoollee abaluu anatti fudhata, abaluu tanatti fudhata jedhanii birmatanii turan dhuguma. Garuu yeroo sanatti harmeen koo akka nuti adda baanu barbaaddu turte. Wanti seen jette tokko yoo jiraate ijoolleen keenya haadhas dhabanii abbaas dhabanii akka walis hin dhabnee fi abbaan fudhatu ijoollee sadanuu wajjiniin naafa fudhatu jettee. Kanaaf nu sadan adaadaan koo nu fudhattee Jimma deemtee Jimma jiraachaa tokko jirru mana keessaa anatu xiqqoo guddoodha. Anatu harmee koos sabee koos beeka. Kanaaf responsibilitiin yaadaa kan obbolaa kootii harmee koo yaadu, abbee koo yaaduun akka jirutti irratti kufe jechuudha. Suni haala gaddisiisaa keessa nagashee boo'uurraan kan ka'e ijina dhukkubee gara magaalaa Walqixxee jedhamu ammas adaadaa koo bira dhufee kutaa tokkoffaa achitti baradhe jechaadha. Yeroon achitti baradhu kutaa tokkoffaa kana ammas boo'ichis hin dhiisne maaliif wanti na boosisu waan biraadha, wanti na yaachisu waan biraadha. Manatti deemuu miti jechuudha kan koo yeroo sana rakkinni kiyya. Tarii harmeesee yaaddee jedhanii mana hidhaa fidanii harmee koo na agarsiisanii achumaan deebi'ee ammas manuma adaadaa keenyatti deebinee gara waggaa 6 walakkaa jiraannee torba waan 6 walakkaa waan akka 7 wayinatti fakkaata. Akkas jiraannee gara Finfinneetti deebinee dhufnee naannaa hosteela sana sammatee adaadaa koo bira jiraannee achi booddee jireenyi cimnaan adaariitti galuu ni murtaa'ee adaariitti galle jechaadha. Akkasitiin egaatuu adaarii sana jirru waggaa tokkoof wayii erga barannee booddee harmeen keenya hiikamte. Yaa Rabbi galanni kee badu ati. Yaa Rabbi galanni kee dhumu ati. Yaa Rabbi galanni kee badu ati. Yaa Rabbi galanni kee dhumu ati. Ifama ammas chumatti insa deddeebisa. Ergi harmeen kee hidhamanii ati waggaa 3 waggaa meeqa booddee gaafatte harmee kee mana hidhaatti? Waggaa 4 booddeedhanii mana hidhaatti deebi'ee argeeni. Isayyuu ana duwwaatu argee obbolaan koon argine. Waggaa 7 ture jechuudha gaafa dhaqee mana hidhaatti see dubbisu.
waggaa 4 booddeedhaan isee arginu jalqabaatii fi baay'ee haalli isaa rakkisaa ture. Waggaa 4 booddee harmee kee yeroo mana hidhaatti agartu mana hidhaagaa callisanii dhufanii nama dubbisan qawweedhaan deemuu waardiyaa duukaa deemaa maaltu sitti dhaga'ame yommuu sana maaltu keessa keetti dhaga'ame waggaa 4 booda haadha kee gaafa poolisiidhaan wattaaddaraan qabamanii dhaabbatan hidhattee dubbiste. Torsheen yaadadha. Yeroo sana bara sana keessa argite wanta amma bara ammaa kanarraa bara sana adda godhu tokko yoo jiraate haala itti qabsaa'onni qabsaa'an sanatu addadha. Haala itti yeroo baay'ee namoonni baay'een Oromoo dhumti warri ta'anii yeroo itti dammaqni keessa qabsaa'an jechuudha warri keenyaa fi warra keenya fakkaatu warra keenya duwwaa miti namoonni isaanii waliin turan jechuudha. Haalli sun maal fideeraa akka waa'een abbee keenya harmeen keenya akka nutti hin dubbatamne akka hin dubbatamne haala jedhu dhiibbaa itti fidee warra nu guddisuutti akka waa'ee harmee keenyaa naasa'an maaliif hidhamtee maaliif mana namaatti guddannaan ni jedhu suni hinaasa'amu ture. Kuni maal natti uumeera gaaffii adda addaa natti uumeera. Maaliif gaaffii deebii hin qabne baay'eetu sammuu koo keessa ture jechuudha. Yommuun mana hidhaatti dhaqee waggaa 7 ta'ee isee dubbisuu wanti natti mul'atu yookiin yaadadhu tokko yoo jiraate mana dukkana mana mukaa wahii gaafa kopheetiin irra deemtu iniyya. Egaa anattis ta'uu danda'a beeku gurra koo keessa garuu kan naafe amma miilaan dubartoonni shaamballoonni shaalaqoonni dubartoonni gaafa miilaan itti deemanii qwaa waan jedhu tokko yaadadha. Jalqaba kaninan arge nagaasaadha. Nagaasaatu dhufee wattaaddaraan qabamee waan akka shamizii giriinii wayii uffataa isatu dhufee ol na baatee majaanaan jedhu mana keessaa maqaan manaa kooti majaadha. Ol na baatee na dubbisee haasa'uun dadhabee hin beeku maaliif isa akka ta'e hin beeku. Haasa'uu dadhabee na wajjiniin taphachuu barbaada akka durii waan na barsiise tokko immoo qaba gaafa nu bira ture. Arraba funyaan keessa kan gashu nagaasaa kumsaa duwwaadha. Isatti aanee anaan ijoollummaa kootti isa na barsiise akkasaa gochuun yaala jechuudha. Taphasa durinni taphachuu barbaadu na wajjiniin taphachuu barbaada. Ani immoo sana bira hin jiru. Daqiiqaa xiqqoo booddee yeroon kee dhumeera jedhanii dhufanii na biraa fuudhanii deemanii ammas ruumii tokko keessa qofaama kun ta'a. Harmeen koo dhuftee jechaadha. Harmeen koo nama lamaan qabamtee dhuftee hin deeman ruumii sana keessa jiru harmeen koo nattaasofte jechuudha. Hammachuu barbaaddi nattaasofti. Ani hammachuus hin dandeenye taasa'uus hin dandeenye. Yemmuu na qaba ture. Maaliif boossaa naan jettee na gaafatti. Maaliif boossa gaafa seenaan jettu si yaadeen boo'a jechuullee sodaadhe. Yoon si yaadeen boo'a jedheeniini garaa seetu badaa ittiin tolu jedheen yaaddoofti jedhee yaadee umrii sanatti akka sana yaade jechuudha. Responsibilitii irraan kan responsibilitii natti dhaga'amu isaatu natti yaadatama. Obbolaa koo yaadeen jedheeni. Maal obbolaan kee nagaadha miti isaan biraa dhufta miti naan jette lakki ani koo akkasittiin walqixxeettiin ture walqixxeettis dubbisuun dhufee jedheeni. Daqiiqaa waan akka 10 wahii ammas fuudhanii na biraa deeman. Gaafa fidanii maaliif fidan gaaffii waggaa 7 kan gaafattu mucaa waggaa 7 kan isheen gaafattu harmee kee kunootti jedhanii sitti agarsiisan. Daqiiqaa 10 keessatti immoo si biraa fuudhanii deeman. Maaliif takkaa deebii argachuu hin dandeenye jechaadha. Kan natti dhaga'ame yeroo sanatti kana ture. Jechoota seenaan jettee afaan Oromoo walitti taasoftu miti kan isheen jalqaba na gaafatte kanadha. Afaan Oromoo walitti taasoftu jennaan ani yaadadhu afaan Oromoo yeroo taasise heerumattuu afaan Amaaraan haasa'uu barbaannaan na jalaa diddee afaan Oromoo walitti taasoftu miti afaan Oromoo walitti taasa'a. Amma dhumaatti kan gurra koo keessaa akka silkiitti na iyyuu afaan Oromoo walitti taasa'a. Tuunaan jettutu qabaniillee gaafa deemanii isa natti himaa deemte turte. Isatu akka hin taanetti sammuu koo keessaa hafee irriballee gaafa rafu seetu natti dhufaa. Irriba afaan rafuu barbaada. Baadhee fi akkan abjoodhee abjoottisee arguuf jechuudha. Haadha namaa arguu na duraa mul'ata.
nama argu amna dura mul'ata ayo dosiyade garadanoga akana madu ejiru kalkarbane akana madu ejiru kalkarbane ajiru tante milkani mubanne ajiru tante milkani mubanne indune rijiltai akan sinopsine akan Ani hubatamuu qabu asitti qabeenya qabaachuun qabdu. Gaafa haadhaaf abbaa wajjinii guddattu shuruuf kaasaanii yookaan immoo urgaa isaaniitu si quubsa jechuudha. Qabeenya barbaadde qabaattee gaafa haadhaaf abbaa hin qabaanne garuu yeroo hundumaa akka ona taateetti jiraatte jechaadha. Yeroo hundumaa iji kee akka alalaaletti qalbii kee akka alhawweetti hafa jechuudha. Fageenya na dhoowweef malee si yaaduunniifne ayyokoo maaliin godhaa garuu fageenya tahamaatu nagaan ta'i bifa ijoollummaa keetii na guddisuudhaaf fixee utuu sin dabrin dabruuf deemta haadha kottamsii ta'uu. Dhiifama guddaa urriyaa seenaa duriisitti kakaaseen garaa si booresse. Nagaasaa Kumsaa jette. Nagaasaa Kumsaa jechuun obboleessa Dr. Kuwee Kumsaa obboleessa harmee keetii yommuu sana waliin hidhaa turan isaan achi. Eeyyee obboleessa haadha kootiiti. Nagaasaan kunii haayiskuulii fixuu jala gara kifilii 11 ture natti fakkaata. Obboleettii isaa Kuwee Kumsaa bira dhufee haayiskuulii Madaaniyaalamitti fixe akkan yaaddadhuti. Erga achi fixee booddee nu bira ture jechuudha. Gaafa nani dhaladhu keessaa namni anaanna kunuunsee na wajjiniin taphataa turetu Nagaasaadha. Nu bira ture. Booddee eerfoorsii galee eerfoorsii ituu jiruutu qabamee hidhame jechaadha. Innis hidhaadhuma ture harmee koo. Amma wareegameera. Qabsoodhuma irratti wareegame. Garuu yommuu sana waluma harmee keetu wajjin hidhaa sana kee turan. Eeyyee. Namoota yeroo sana gaafa harmee kee mana hidhaatti gaggaafachuu deemaa turte namoota yeroo sana harmee keetu wajjin mana hidhaa turan fa'aa yaadatta? Eeyyee amma tokko nan yaadadha. Barri isaas fagaateera. Garuu mana hidhaa isee gaafachuu hoggaa deemnu namoonni nani arguu Aadde Tsahaayee Tolasaa Rabbi rahamata godhuu fi amma dadhabanii jiru. Harmee Urjii yookaanis Addisaalam Gannatii sees nan argaa gaafa deemu. Naahimaat Amaddiisaas nan argaa. Dammaqach isaaniinis nan argaa. Amma kana dubartoota keessaa amma kana duwwaan yaadadha. Namooti adda addaas kan Oromoon taane kan yaadadhu jiru. Garuu yeroo baay'ee kan harmeen koo nu gootu argitee mannidhaa karchallee kunii garma kanaan dubartootatu hidhama. Gamma sanaan immoo dhiirota ijoollee dhiiraatu hidhama. Nuti hidhannee isee gaafa dubbisnee gallu yeroo hundumaa karaa warra dhiirotaa darbaatti dubbisaati darbaa nuun jetti. Karaa warra dhiirotaa kana gaafa darbinuu kan inni yaadadhu amma Amaan Nuuraa fa'aa amma Norwee jira isa akka gaariitti yaadadha. Yoosef Ayyala Baatii akka gaariitti yaadadha. Isaa waliin Naayiroobiittis waliin turre. Ahmed Ajmal nama jedhamus akka gaariitti yaadadha. Wanti namoota raanfadhee jiraates immoo hin beeku garuu karchalleeti kan yaadadhu amma kana. Namooti garuu maakalaawwitti hidhamanii namoonni mana hidhaa turanii dharli immoo bahanii dhufanii nu dubbisaa turanii kan akka Fiqiruu Kabbadaa kan akka Dheeressaa Qixxee amma Norwee jiru isaanis
mana hidhaa maakalaawwiitti immoo kan nuti dhaqnee gaafachaa turre nagarii fayyisaa baay'ee yaadadha isaanii maneedhaa keessatti garuu erga maneedhaati ba'anii namoota baay'ee kunis hidhameera isa jedhu sanaan nan yaadadha garuu yeroo isaan maneedhaa jiran kan inni fuullaa fuulleetti beeku warrumaan hamma kana siidha hedha jechuudha. Yeroo harmeen kee mana hidhaa turanii abbaan kee obbo Leencoon immoo bosona turanii namooti ijoolleewwan badee jedhanii isin baqachaa turan jedhanii akkam ture mee ijoollummaadhaan haadha namaafaa gaafa gartan maaltu isinitti dhaga'amaa ture qofummaan abbaa malee haadha malee akkam ture yommuu sana mee haadha keessan mana hidhaa keessatti dhaxxanii yommuu argaa turtan. Baay'ee rakkisaadha argitee haala yeroo sanaa akka lamattiin ilaaluu barbaada namnis na baqate jedhee itti faraduu barbaadu maaliifi haala yeroo itti isaan itti qabsaa'antu haala yeroo sanaatu nama sanas akka sana godhe. Dammaqiinsi amma jirus yeroo sana dammaqiinsa hin turreedha. Dammaqiinsa hin yaadamnedha. Kanaafuu kan na baqatanis dammaqiinsa dhabuurraa sodaa lubbuu ifii oolchuuf jechuurradha jechaadha. Dhuguma namoonni baay'een harmee koofaa dhaqanii gaafatan turani maaliif sodaadha. Lubbuu yoo dhattee gaafattee yoo dhattee qunnamtii namoota ijoolleewwan badee wajjiniin qabaatte ofii keetiif rakkina keessa galta. Amma lubbuu kee gaaga'utti si ga'uu danda'a waan ta'eef baqataa turanii namootuma argitu erga harmeen koo hiikamtee namni gariin nu baqata ture. Sun garuu an amma gaafanii yaadu achi deebi'ee gaafanii yaadu haala yeroo sanaatu nama sanas akka sana godhee dammaqiinsi amma jiru kunis akka yeroo sana hin jiru dammaqiinsi kun jechuudha. Dammaqiinsi amma jiru hoo akkamidha jettee yoo laalte nama hin baqattu wal dubbistaa wal gargaartaa. Kanaaf kunis qabsoo warri yeroo sana lubbiifitti wareege yeroo ofii dabarsee kenne kan akka beekoofaa kan akka harmee koofaa isaan duwwaa miti warra isaanii wajjiniin ba'e kan lubbuun har'a jiran kan mana hidhaa turan qabsoon isaan wareeganii yeroo isaan wareeganii lubbuu isaanii wareeganii qabsoo agarsiisan jechuudha. Firii qabsoo isaanii jechuudha. Kanaaf haalli yeroo sanaa ulfaataa ture. Akka sanatti ilaallu. Namni jaallateetu hin ta'in kan nu baqate haala yeroo sana jiru keessarra ka'ee nu baqataa ture dhuguma haalli isaa cimaa ture. Gaafa haadha abbaa namaa gara biraa arginu nan hawwan ture nan hawwa baay'ee hawwa yoomi laataa taa'ee faan deediriimii gochuun jaalladha yoomi abbeekoo yaadachuu yaada jakoo dunuunfadheen abbeekoo yaadachuu yaada abbeekoo yaadachuu hin danda'u maaliif gaafa ne deemanii baay'ee mucaaxinnuu ture. Harmee koo immoo seen waggaa 7 ta'ee yaade sanaa afroo turtee afroo seesanan qabadhe sammuun koo hafee yeroo hundumaa dafee ciisuun barbaada riba rafuun barbaada gaafa riba rafu abjuutiin akkasiin dhuftee natti haasoftuuf jechuudha. Haasaan gurra koo keessattiif abjuu keessatti natti dhufu afaan Oromoo haasa'a afaan Oromoo walitti haasa'a isa jedhu duwwaadha jechaadha. Nan hawwaa baay'een barbaada yeroo tokko fa'aa kan yaadadhu jimmatu jirru waan waggaa 8 abbeen badeera jedhamee isa mana keessatti haasa'amu gadi qabanii haasa'an sana akka beekoo ta'uu barbaadeen nan badaanis hin jedhe baduu jechuun anaa fi waan guddaa yoon badee abbeekoon arga yoon badee harmeekoon arga isa jedhuun inni uffata waan akka torbaa wayii qamsii walirratti uffadhee bolaan koo dhufanii nagaaf maal gochaa jirta nagaafatan. Anis akka beekootiin badeen abbeekoo bira dhaqaa jedheen fiigaa isaan biraa badee jechuudha. Isaan biraa deeme gaafanii gibbii bira gahee dhaabbadhu adaadaan koo dhufte itti si himnu naan jedhan. Inni minaa maaloo bakka dhiiseeran baduu abbaa koo bira deemuu barbaadeetanii garuu ammoo baduu jedheen dhiisee jechuudha. Yeroo hundumaa akka hawwiteetti yeroo hundumaa akka dharraateetti kanatti jiraattu. Kan nuti jiraanne kan hin jiraadhe tuun hawwoonii tuun dheebodhuuni kan hin jiraadhe baran jiraadhe hundumaa jechuudha. Isinitu beeka warra gubatee argee warra gabrummaarra hifatee wareegee isinitu beeka warra gubatee argee warra
hiikamuu Dr. Kuwee Kumsaattan si geessa yeroo harmeen kee hiikaman waggaa 10 booddee hidhaadhaa ba'an sun maatii keessan keessatti gammachuu akkamiitu sitti dhaga'ame yommuu san akkam ture? Waan yaadadhu keessaa argitee harmeen koo ni hiikamti jedhee namni yaade hin jiru ture. Hinduuti achumatti ajjeesu isa jedhudha namni sammuu keessa kan jiru. Gaafa nuti ji'atti dhannee see dubbisna manni hidhaatti yoo seen hin argamne yookiin yoo nutti agarsiisuu didanitu dabareen nun gahin nu ari'anii ajjeesaniiru jennee fudhanna qalbii keenyatti jechuudha. Kanaaf yoo seen hiikamtee maaltu ta'a inni jedhu suni qaceelootti waan itti yaadame natti hin fakkaatu. Harmeen nuti kooyyuu waan yaaddee beektu natti hin fakkaatu. Nutis waan yaadnee beeknu natti hin fakkaatu. Kanin yaadadhu yeroo sanaa hidhamtoota gara 800 wahiitu hiikame. Gaafa seen hiikamtu sanbata duraadha guyyaan sun nan yaadadha. Iseen nu simachuuf qophaa'aa jirti maaliif sanbata guddaadha deemnee sanbata guddaa ji'a keessaa tokko sanbata guddaa deemneedha see dubbisna. Nuti see dubbisuuf sanbata guddaa see dubbisuuf dhaqaa jirra. Iseen immoo sanbata guddaa nu simachuuf qophaa'aa jirti waan akka rifeensa hojjetachuu waan akkasiitu jirtu maqaa seetu waamame. Maqaan see gaafa waamamu seen hin dhageenye namoota warra biraatu dhagahee gammadee fi maqaan kee waamameera deemi jedheen jechuudha. Dhufanii waan akka daasii guutuu tokko keessa gashanii barsiisanii I guess maal akka isaan barsiisanii gaan beeku gaafa gadi ba'u firoonni namooti warra kakkaanii dhufanii fudhatanii harmee koo namni dhaqee see fuudhu hin turre jechuudha. Harmeen koo achi baatee manni seen qabaachaa turte amma hin jiru. Mana naan ijaarradhe jettee yaaddu abbaan manaan see hin jiru. Ijoolleen see fira bira jiranii. Eessa akka deemtu hin beektu turte jechaadha. Eessa deemti? Itti yaadne takka itti yaaddee hin beektu. Yoon hiikame eessan galatanni jedhu suni waan isee hedduu rifachiise natti fakkaata. Nuyinis waan nu rifachiise natti fakkaata gaafan yaadu jechaadha. Obbo Addisuu Bayyanaa ammallee Kaanaadaa jira. Aadde Tsahaayii Tolasaa fuudhuu dhaqee akkasumatti hin dhagahee fuudhuu dhaqee achi jiraayyuu obbo Addisuutu konkolaataatiin isee fidee dhufe jechuudha. Gaafuma raayidii immoo argattee bakka immoo dhaqxu immoo gaafa argattu ijoolleen see isa akka jiran hin beektu. Nuti immoo yeroo sana ammallee eessuma see tokko bira boolee turre isee arguuf qophaa'aa jirra. Waan tokko quba hin qabnu haa hiikamtu haa dhiiftu hin beennu nuti kan beennu sanbata guddaa mana hidhaa deemnaa mana hidhaatti see dhannee arginaadha kan nuti beennu. Kanaaf guyyaansaa sanbata duraa ture obbo Addisuun Aadde Tsahaayiin fuudhuu deemanii achumaan ayyoon koos bakka galtu hin qabdu turtee dhufanii nama immoo gaafa argattu yaadigaa waggaa 10 mana hidhaa keessa turuu jechuun waan salphaa miti. Waggaa 10 keessa gaafati baatu eessan deemaan sunis gaaffiidha maaliif wanta ati qabdu hundumtuu badee jira hin jiru. Abbaan manaan kee hin jiru manni hin jiru ijoolleen keessa akka jiran hin beektu nuti adaariidha baranna yeroo sanaa. So obbo Addisuu si yaafatanii ijoolleen boolee jiru jechuu dhageenyaan dhufanii gaafa dhufanii balballi rukutamee balballi gaafa banamu harmee kooti. Nanna'e kara kootiin baay'ee gammachuu caalaa nanna'e. Maaltu ta'e beekaa hiikne jedhanii gadhiisanii ajjeesusa jedhu sanan sodaa baay'ee qaban ture. Dhugaas natti hin fakkaanne walitti boonyee kan yaadadhu walitti boonyee piroosesiin goone sammuun koo jechuudha. Harmeen koo hiikamteetti isa jedhu sana piroosesii gochuu hin dandeenye anaaf waan baay'ee aldanshamuu hin dandeenye tokko ture yeroon sun jechuudha. Yeruma sana immoo deemuun qabattee immoo deemte hosteela Aadde Tsahaayii waliin hosteela dhaqubatanii maaliif wanti seen qabdu akkan kanaan dura jedhee hundumtuu deemeera eessa akka deemtu hin beektu. Amma deebitee mana firaa jiraachuunis rakkina. Waanuma mataadhuma see bakka itti gashattu waan dhabdee fi mana barumsaatti deebitee jechuudha. At least mana barumsaa yoo galtee doormii bakka ciisichaa bakka mataasee gadi gootee kaaftu qabdi. Rakkinumarraa dadhabbiitti silaa darbuun irra hin turre. Rakkinarraa bakka jiraattu dhabuurraa kan ka'een mana barumsaatti deebitee galtee jechuudha. Tole horii mee sana booda gaa Dr. Kuweenis hiikamanii maatii walitti deebitanii walii wajjin jiraachaa turtanii
Hirruun immoo tokko tafe innis abbaa keessanii obbo Leencoon isinii wajjin hin jiranii yeroo isin armee keessan itti rakkistan itti cinqitan jira abbaan koo eessa jira abbaan keenya eessa jira jettanii yeroo isin itti gaggaafattan jira. Armeen koo hidhaati erga baate waa'ee abbee keenyaa badaanaa sa'amu maaliifi itti barree jira nutis maatiinis nutti naasa'anii isees gaafachuu hin sodaannan gaafadheen beekan kara kootiini. Garuu tuuseen mana hidhaa hin galin kan yaadadhu waan lama na yaadadha. Mana keessatti namni argite aluma tokkoon manni callise. Aluma tokkoon utuu nutti himamin abbeen keenya hojiitti galee nu taphachiisaa ture. Hin jiru. Hin du'ee nutti himamne. Lubbuun jiraan in haasa'amu. Obsiyaa abbaa koo karakkate kana lawana. Sumaaf dabartii baree gaaf tokko. Obsiyaa harmee koo. Na 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 na. Jirenya bayi wali tarkamfale bela fede bobsine badafi gamoji oromia nanone biri mokasorata wala manirafa daga korafale wega fa posona wejiru bosona Wegafa bosona Odani balala samartu bartu jinna Wegafa bosona Armee keenya baay'ee rakkisna ture naaf roobaan jechuudha. Abbaan eessa jira? Abbaan hin galuu inni gaafannaan. Iseedhaaf immoo madaadhaa namni waa'ee abbee kootti kaasee itti haasa'u madaa itti kaasaa. Iseenis hubatama qabdi yeroo sanatti jechuudha. Nutis hubatama qabna. Nuti immoo deebiidha barbaanna. Gaaffii deebii malee hafe baay'eetu jira waan ta'eef isee gaafannee cinqina ture. Kanaaf gaaf tokko lammaffata waa'ee abbee keessanii akkanan gaafanne. Abbeen keessan kunootti yoo itti haasa'uu barbaaddan itti haasa'aa jettee Ethiopian Tourismiti Beni Hamersun kan mataan daabeen sun jira. Isa fiddee nu maxxansite jechuudha. Gidaara irratti nu maxxansite isa ilaalla jechuudha. Abbee keenya gaafa yaannu isa jala dhannee teenyee ilaalla. Dhuguma immoo Ismaa'iliin namicha sanaa Ismaa'ilii abbee kootii fakkaata. Kalariin isaas abbee koo fakkaata. Booddee garuu nu ta'uu dide ammas waa'ee abbeen keenya akka haasa'amu barbaanna nuti. Mana keessaa callisee baduun sun nutti hin tolle jechuudha. Kara kamiin waa'ee abbee keenya kaasnee haasa'uuf namatti natti haasa'inaa jenneerra. Riiziniidhuma uumnee ayyoo gaafii yeroo baatu ayyoo abbaarratti asirra waa tokko qaba namtichi. Abbaarratti siisni qubateera irraa ari'ifaa jedha. Ani immoo ayyoo rifeensi abbaa keenya guddateera irraa ciriiffaa jennee rakkisna turre. Waan akkasiitiin gaafataa turre garuu deebii hin qabaanne ammas madaadhuma see tuttuqna malee namni deebii kana jedhee nutti hin jiru. Ijoollee waggaa lamaaf walakkaatti waan ijoollee waggaa tokkoof walakkaatti maal hin ta'u waan himtu gara biraa kan hin yaadadhu immoo guyyaa tokko waan akka galgalaatii harmeen koo teessee sirba dhaggeeffatti. Sirbiseen dhaggeeffattu kuni ani immoo maaltu deemaa jira jedheetan waanuma deemaa jiru kana baruu barbaacha jechuudha. Komodiinoo keessa galeetan ilaala. Dukkaana manni allaattii kojoo biraa beenus ifaanan jira sirba jedhu sana dhaggeeffattee boossi laamimmaan amma gurra keessatti lola'ee boossi. Amma daawwitellee sirba sana remix godhee sirbee jira. Sirbi sun garuu sirba duriiti. Sirba sana dhaggeeffatti.